Madaan qalbii qoorus daangaan kabaja keenya haa eegamu. Yoo feete amanii yoo feetes kafariin jechi kun madda dhugaa fi burqaa beekumsaa kan dhuma hin qabne. Quraana keessatti dhugaa kana dubbii fageenya qabuun kan labse quraana yommuu ta'u, Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa immoo sagalee isaanii kan miira nama rorraasuufi nashiidaa mi'aa ta'een dhalootaaf dabarsaniiru. Garuu asirratti qabxiin xiyyeeffannoo guddaa barbaaduufi hundi keenya gadi fageenyaan hubachuu qabnu tokko jira. Dubbiin dhimmaa walee musammaa sababa inni gara amantii Islaamaa dhufuu ka'ee dhiiseef qofa irratti kan xiyyeeffate miti. Eeyyoo ergaan isaa sana irratti qofa kan daangeffame miti. Ergaan olaanaa fi ijoon as jiru awwaleen gara amantii Islaamummaatti yoo dhufe amantii biraa kamiyyuu gadi buusee xiqqeessuu akka hin qabnedha. Akkasumas amantii kiristaana keessa yoo jiraatillee irra deebi'ee amantii Islaamaa gad xiqqeessuufi arrabsuu akka hin qabne barsiisuufi walumaa galatti eenyuun illee haa ta'u eenyuun namni hunduu amantii waliifi walqixxummaa amantootaa kabajuu qaba. Kun harka wal qabannee nagayaan jiraachuuf ulaagaa isa jalqabaati. Amantiin eenyummaa jireenyaati malee uffata kootii uffatanii ittiin daldalaniifi daqiiqaa tokkoof uffatanii deebisanii baasanuu miti. Har'a sagalee iftoomin akka mirga dhala namaa kabajuufi daldala maqaa amantiitiin daldalamu saaxiluu tokkoon isiniif qabadhee dhihaadhe. Akkuma beekamu tokkoon keenya daandii amantii filannuu fi barbaanni hordofuu mirga uumamaatiin qabna. Awwalee musammaas daandii amantii kiristaanummaa hordofaa jira. Kun mirga isaati. Eenyullee mirga isaa kana sarbuufi mirga isaa dhiibuu gonkumaa hin danda'u. Dhiibuus hin qabu. Garuu dhugaan lafa jiru tokko ifatti dubbatamuu qaba. Amantii daldala godhatanii har'aas hin goraam gorammoo achiin gora jechuun ajandaa miidiyaa uummachuufi viiyuu dabalachuuf jecha amantii qofaan taphachuun amantichatti qoosuun tasuma sirrii miti. Amantiin lafee dugdaati malee meeshaa propagaandaa fi viiyuu ittiin guurratan miti. Amantiin bakka itti daldalaniifi asiin gora achiin gora jechuun tiyaatira irratti hojjetan miti. Amantiin qulqulluudha. Iddoo amantoonni bohaniifi iccitii isaanii uumaatti ibsatan malee tabbaa fi kan itti tabbatanii daldalaa fi dantaa dhuunfaa itti guuttatan miti. Ani Abdusalaam Araarsaa har'a wantan argee fi waan onni irraa hubadhe tokkoon isiniif ibsuu barbaada. Akkuma hundi keenya seenaa dhiyoo as yaadannu awwalee yeroo amantii Islaamaa dhiisee amantii biraatti godaanu amantii Islaamaa maqaa Rabbii ol ta'eefi kabaja Nabi Muhammad salawaatu Rabbii wassalaamu alayhim miidhuudhaan qalbii moomina hedduu madeessee ture. Rabbiin inni ergamaa isaa irratti ofii raamata kadhatu namaa waliin taa'e malaayikotaa waliin taa'e ergamaa isaatiif raamata kadhatu waa'ee rabbiin kun sii galee hin jedhu. Waa'ee rabbii isa ana rabbi jechaati namaaf maleekaadhaa waliin raamata ergamaa isaatti raamata buusu kun sii galee raayyo obboleessa kun. Dhugaadhaam yoo inni gaabbi rabbiin ni araaramaaf dhiifama gochuufii danda'am. Namnis dhiifama gochuufii danda'am. Dubbiin koo kun namoota baay'ee mufachiisum yookaan maaltu si galche jechisiisuu danda'am. Garuu dhugaan hin haguugamu sabaaf ifa ta'uu qabaam. Yeroo inni ergamichaa fi amanticha gadi qabee arrabsaa ture qalbiin keenya gubachaa fi gaddaan dhangalaa akka turte eenyullee hin dagatu. Ammas taanaan miira sanaan waan tokkon jedhaam. Awwaleen ammas ta'um amantii hordofaa jiru sana keessa jiraachuu danda'am. Kun mirga isaatiin garuu arrabni kaleessa islaamummaa madeesse sun har'a ammoo dantaa miidiyaaf jecham amantii biraa akka miidhum yookaan amantiin akka salphaatti akka kootiitti uffatanii baafatanitti akka itti qoosu tasuma eeyyamuufi balbala banuufi hin qabnu. Kabajni amantii hundaam islaamas ta'e kiristaana eegamaadhaam. Garaagarummaan keenyaam kabajaan wal danda'uu keessa jiraam. Yaada keessan naaf qooduu hin dagatinaam. Ani Abdusalaam Araarsaan ture. Nagaa naaf ta'am.